carraake inni jira keenya ko hundumaan gargaara yoo duune garuu reenfa keenya galchuudhaaf immoo birrii nama kana dhugaa waaqayyo reenfa keenya galchuudhaaf birrii biyya kana garuu jira keenyattu namni nuti gargaarre hin jiru namni nuti gargaarre hin jiru yaa haadhoo ati sakkuma keenya hojjedhe nuuf jijjiirattee biyya irraa baate abbaan kee haati kee nu galti shaantaa guuttatteetuma nu galti fayyaashiin nu galti yoom nu dhufti waggaa fixaa jirti jedhanii si eegaa turanii malee baate xiqqoo alattaaf ta'edhe namni si eega hin jiru ati itti gorte obboleettii tiyya ati itti gorte arrafatte bara tasa qaayyaatee duutus garuu arrafatte maaloo maatii keetiif gubaadha malee obbolaa keetiif gubaadha malee sheer koppilingii godhaati namni haadha kee jaalattu namni haadhoo kee jaalattu namni baatee akkatti galtuun beekni sheer koppilingii gochuudhaan reenfa obboleettii keenyaa akka galchinu boru mana mubaarak musammaatti riyaala 20 hanga riyaala 16 gaafatamte garuu riyaala 20 gadi akka hin taane akka guuramee reeffi ishee garuudha jechuudha namoonni tokko baay'een keessa waa baay'ee dubbatu maal gochuu reeffa ishee galchuu warreettan garaan dhalee akkamitti harrafata reeffa ilmoo isaa argee nawwaallan garaan dhalee akkatti harrafatu hin qabu bara yoo reeffa ilmoo isaa argee awwaallate duute jedheetoo garaa murata garuu immoo yoo baatee alatti hafte ni duute moo ni jirti moo jedhee garaa murachuu hin dadhabu hin danda'u ka sheer koppilingii godha yaa dhoko dhugaa waaqayyoo qobaanaa sahan ture maraatuun ta'e dhugaa waaqa maraatuun ta'e waa'ee mucaa kana qobaanaa sahaa ture akkamitti jiraa ishee dhabame du'aan ishees dhabame jecha nan gubadheme himbaanii akkamitti akka galuun beeknu jiraa keenya irratti ofii hin gargaaru gaafa duune reenfa keenya galchuufis nama barbaanna nuuf kadhatu jiraa keenyaa fi ofii keenya yoo ta'uu hin dandeenye waya abbaashii waya haadhashii yeroo bu'ani dhugaa waaqayyoo garanna yaate dhugaa waaqayyoo na garanna yaate dhugaa waaqayyoo akkatti baanee galuun beeknu dhugaa ofiitiin bu'aa jira dhugaa waaqayyoo nimchaa kanaaf jirra yennaan ijoolleen biyya rabaa eessa jirraa qo'e maal hojjetaa irra qo'e daraa waaqayyoo ofii yaadadhaame ijoolleen baduufaa yaaddanu mucaa kanarraa waa baradha ijoolleen baduu yaaddanu ijoolleen mana xalabaatii sin baasuu barbaadanu kootu bayaan alarra jiru kuno baastee walajjeesti dhugaa waaqayyo baastee walajjeesti isheerraa waa baradha reenfa ishii maatii isheetiif haa galchinu piliis bannaata sheer koppilingii godhaati ofirrii dhaqlee gargaaruu dadhabdan sheer koppilingii keessanii bira dhaabadha adaraa waaqayyo adaraa kiristoosii adaraa waaqayyo waa'ee mucaa kana garaa konna nyaata qophaa konaasaa yeroo baay'ee qophaa konaasaa dhugaa waaqayyoo dubbachuu hin dandeenye yeroo hunda mubaarak musammaatu dubbata yeroo hunda isuma jalan ta'a etaniin waa'ee mucaa kanaa eegaa ture adaraa waaqayyoo sheer koppilingii godhaati reenfa obboleettii keenya akka galchinu maqaa waaqayyooti waaqaaf jedhi haadha keef abbaa keetiif jedhi namni haadha keef abbaa kee jaalattu namni dhaltee akka kolma biyyatti gattee baate namni hojjetadheen of jijjiira jettee biyyarraa baatee akkatti galtu hin beekne hundumti keetu sheer koppilingii gootu malee biraan darbe namni obboleettii koo kana wallaaltan jirtu akka koo garuu guyyaadhaan qophaa namni haasaa turtan jirtu waa'ee mucaa kana wayi jiraashiin dhageenye wayi du'aashiin dhageenye jettanii namni adannaqaa turtan jirtu adaraa waaqayyo namni haadha qabdan sheer godhaati haadha shiif abbaa shii garaa ciibsinu boru mana mubaarak musammaatti reenfi mucaa kanaa argamee jira reenfa ishee galchinu ka jiraa galchuuf hin dandeenye waan ta'eef harka keenya keessa hin jiru hunduu harka waaqayyoo keessa jira sheer koppilingii gochuudhaan hundumti keessan waan dandeessanu qarshiillee yoo qabaachuu baattan sheer gochuudhaan obboleettii teenya kana haadha isheetiif abbaa isheetiif akka galchinu maqaa waaqayyootiin isin gaafadha baanii akkatti galuun beeknu warri jettan hundumti keessanu sheer koppilingii gochuudhaan reenfa obboleettii keenyaa kana akka galchine obboleessi ishii amma live irratti ilaalee jechuudha dhiigni afaan isaa fi funyaan isaa keessaa bahu dhugaa waaqayyoo garana nyaata ay carraa keenya ijoollee biyya arabaa uyyuu ay carraa keenya inni jiraa keenya akkoo hundumaan gargaara yoo duune garuu reenfa keenya galchuudhaaf immoo birrii nama kana dhugaa waaqayyoo reenfa keenya galchuudhaaf birrii biyya kana garuu jiraa keenyattuu namni nuti hin gargaarre hin jiru yaa haadhoo ati sakkuma keenya hojjedhe nuuf jijjiirattee biyyarraa baate abbaan kee haati kee nu galti shaantaa guuttatteetuma nu galti fayyaashiin nu galti
yoomnuu dhufti waggaa fixaa jirti jedhanii si eegaa turanii malee maatii xiqqoo alattaf ta'ee namni si eegee hin jiru bara. Asitti gorte obboleettii xiyyaa. Asitti gorte arrafatte bara. Tasa qaayyaatee duutus garuu arrafatte. Maaloo maatii keetiif gubaadha malee. Obbolaa keetiif gubaadha malee. Sheer koppilingii godhaati. Namni haadha kee jaalattu. Namni haadhoo kee jaalattu. Namni baatee akkatti galtu hin beekne sheer koppilingii gochuudhaan reenfa obboleettii teenyaa akka galchinu. Boru mana Mubaarak Musammaatti riyaala 20,000 hanga riyaala 16,000 gaafatamte garuu riyaala 20,000 gadi akka hin taane akka guuramee reenfa ishee garuudha jechuudha. Namoonni tokko tokko baay'een keessa waa baay'ee dubbattu. Maal gochuu reenfa ishee galchuu warreettan garaan dhalee akkamitti arrafata reenfa ilmoo isaa argeen awwaallan. Garaan dhalee akkatti arrafatu hin qabu bara. Yoo reenfa ilmoo isaa argee awwaallate duute jedheetoo garaa murata. Garuu immoo yoo baatee alatti hafte ni duute moo ni jirti immoo jedhee garaa murachuu hin dadhabu. Hin danda'u ka sheer koppilingii godha. Yaadhoo koo dhugaa waaqayyoo qobaanaa sahan ture. Maraatuun ta'e dhugaa waaqa maraatuun ta'e waa'ee mucaa kanaa qobaanaa sahaa ture. Akkamitti jiraashii dhabame du'aan ishees dhabame jecha nan gubadhame. Imbaanii akkamitti akka gallu hin beeknu. Jiraa keenya irratti ofiin gargaaru. Gaafa duune reenfa keenya galchuufis nama barbaanna. Nuuf kadhatu jiraa keenyaa fi ofii keenya ta'uu hin dandeenye. Wayaa abbaashii wayaa haadhashii yeroo bu'anii dhugaa waaqayyoo garanna yaate. Dhugaa waaqayyoo na garanna yaate. Dhugaa waaqayyoo akkatti baanee gallu hin beeknu dhugaa rabbi. Ofiitiin bu'aa jira dhugaa waaqayyoo ni mucaa kanaaf hin miti. Jirra yennaa nuti ijoolleen biyya rabaa eessa jirraa qoy maal hojjetaa irra qoy daraa waaqayyo ofii yaadadhaame ijoolleen baduufaa yaaddanu mucaa kanarraa waa baradha ijoolleen baduu yaaddanu ijoolleen mana xalabaatii sin baasuu barbaadanu kootu bayaan alarra hin jiru kuna baastee walajjeesti dhugaa waaqayyo baastee walajjeesti isheerraa waa baradha. Reenfa ishii maatii isheetiif haa galchinu piliis bannaatachu sheer koppilingii godhaati. Ofirrii dhaqlee gargaaruu dadhabdan sheer koppilingii keessanii bira dhaabadha. Adaraa waaqayyo adaraa kiristoosii adaraa waaqayyo waa'ee mucaa kanaa garaa konna nyaata qophaa konaasaa yeroo baay'ee qophaa konaasaa dhugaa waaqayyo dubbachuu hin dandeenye yeroo hunda Mubaarak Musammaatu dubbata yeroo hunda isuma jalan ta'a etaniin waa'ee mucaa kanaa eegaa ture. Adaraa waaqayyo sheer koppilingii godhaati. Reenfa obboleettii keenya galchinu reenfa obboleettii keenya akka galchinu maqaa waaqayyooti.